Albaab jechuun afaan Arabaa jechee baay'ee waan qabuuf jecha afaan Oromootiin hin jiru. Already gonku. Ulul albaab jechuun afaan Arabaati waan ta'eef jecha hiika baay'ee qaba afaan Oromootiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun Shamsa Entertainment dha. Guyyaa har'a yeroo jalqabaatiif podcast afaan Oromootiin dalagamaa jiran. React gochuun eegaluuf deemaa jira amma dura podcastiidhaan react gochuun Itoophiyaa keessatti hin baramne. For the first time we're going to react it. Gaafa jalqabdu jechuudha. So kabajamtoota daawwattoota keenya subscribe gochuudhaanii, like gochuudhaanii, duuchinaa dhaabbachuun hin raaffatina. Warroonni afaan kiyya kana dhageettan har'a namootu nama tokko qabadee dhufe jechuudha. Podcast irratti xiqqoo viidiyoo gaafa laalu akka wayiillee na kolfisiisee akka wayii giraa na gabbeellee isin agarsiisnee waliin kan yaadatti kan nu ta'a hamma dhumaatti nu wajjin turaan affeerraa kootii. Let's go! Ismoota qabannee as studio keenyatti argamnu Ulul Albaab Hamza Ibrahim qabannee as studiotti argamne. By the way, Ulul Albaab maal jedhee maqaa akkas jedhuun beekama natti fakkaata. Hamzaan aktiivistii ta'uusaas hin beeku. Kan waliin lalu ta'a jechuudha. Hamzaan kun yeroo wayii Shee Ibsaa fi Sheeka Roobe yeroo raggatu wayii argaan ture. Har'a ammoo maal akka inni asirratti raggatu dhufe ilaalla jechuudha waliin deemnee. Maalirraa akka inni deemuu dhufe ilaalla. Hamma dhuma qophiitti nu wajjin tura. Let's go! Ana dhufu bagana gaafate siin jenna Hamza keenya Sheekan ta'anii. Sheekan leemnaa minja Chinese. Let's go, let's go. Inni jaalatti hafu lafan kaa'anii gaa. Ati aktivistiidha, Sheeka, weellisaadha, baay'ee walitti qaba. Aktivistiidha, Sheeka, weellisaadha. How dare you? Ni bichaadhaan inni. Ni Sheeka ta'ee sirbuun danda'e. That's mean bashariyaa muuziqaa ምናምን አይፈቀድም. ግን I don't know what kind of muuziqaa akka inni sirbe. Let me see. ኔትወርክ ትንሽ እያስቸገረ ነው። Sheeki weellisaa ta'a. Ulul Albaab jechuun maal jechuudha? Albaab jechuun afaan Arabaa jechee baay'ee waan qabuuf jecha afaan Oromootiin hin jiru. Already gonku. Ulul albaab jechuun afaan Arabaati waan ta'eef jecha hiika baay'ee qaba afaan Oromootiin hin jiru. Kanaaf jedhaman jechuun yoone namichi kun fayyaa miti. Aan fayyaa natti fakkaata. I don't know ግን afaan tokko afaan biraatiin akkamitti waan ittiin hiikamu dhabaadha hin jiru jechuun dandeessu. Ani hin beeku jedhee malee hin jiru jettee murteessumaayyuu hin jiru. Already jedha namoota akkana. Let's go! Min እንደምን እናያለን. Komaan jiru jechuudha. Yaanni isaa maal godhu? Yaanni isaa akka nama filosoofer jeetiin. Filosoofer jechuun afaan Oromootiin maal jechuudha? Komentii irra nagaa. Inni filosoofer waan jedhu kan afaan Oromootiin hiikuu hin danda'u jechuudha. How? Akka akkasitti garuu sirummaan hongitu. Access waa hundaa jechuu dandeessa Ulul Albaab jechuun. Namoota high capacity gurguddaa jechuudha. Osoonii fi beekumsa rabbiin sitti himin dura qaban jechuudha. Wait! Podcast jechuun eegalee waan akkanaatti fiddaa. Maal kee dhukkubaa? Yooni I don't know ግን akkaataa inni itti of ibsaa jiru akkaataa inni itti waan tokko ibsaa jiru How dare you? Beekumsuma keettu hagana gahaa moo garuu maal ani alaqa. Hanneef ifi isaaniitti think of think mataa isaanii fayyadaman jechuudha. Iddoo wanti isaanii high tech san. By the way, gaazexeessituutti giraa gabbeenii jira. Gaazexeessituu qofa giraa gabbeenii jira. Jireenya itti hadhaa jira by the way. So anallee akkasuma isinoo maal akka fakkaatu ilaallamee maraamu. So arauqat Wajji rabbiin wajji haasa'u jechuudha. Ulul Albaab jechuun warra rabbiin wajjin haasa'u jechuudha. Ofuma. Ulul Albaab warra rabbii waliin haasa'uu jechuudha. Rabbiin isa wajjin haasa'aa jira jechuudha.
ilaalame. Ana waa jechuun danda'u. Galtee. So difficult by the way. Walitti eenyu si kenne uloobbaa mufiin jettaati. Eenyu si moggaasee Anumaatu nu gaafate. tole bu. Damn. Ofii kee moggaafattee dammoo warra Jechuun amma egaa sartifikeetni isa kana nama kan gonkumaan jiru. Yuunivarsiitii fi akkasuma jaamiyaa addunyaa kana keessa University fi jaamiyaa addunyaa kana keessa what the difference between jaamiyaa and university? So andaandii clearly yoo haasawite bareedaadha ishii. So jecha garuu quraana keessa yeroo hedduu jechuudha warri rabbiin wajjinaa sa'u bulu labbaa jee rabbiin itti dubbata waan ta'eef jecha saniifuu maqaa nagitu ji'anaatis filate jechuudha. Maal jedhe si galee haasaa kee keessatti nama rabbii wajjin haasa akka nabii wayiiti. Nabii osoo hin taane Ergama rabbii. akkasii fakkeenyaaf rabbiin ammaan tana addunyaa tanarratti akka nuti nuu fi rabbiin hariiroo akka wajji qabnu beekamaadha. Hariiroo isaa sana ammoo daaratti akkanas hin qunname ergaa isaa sitti immoo osoo hin ta'in gizeenii fi aalama addunyaa kanaaf ergaa godhu namoota keessaa inni filateeni ergaa gama keessa jechuudha. San keessaa Ergama rabbiicha. no nama san keessaa by the way waan amma haasaa jiru kana ufiyyuun bee hin barre sirriitti clearly wanni sun maal akka ta'e hin barre jechuudha. Ibsuu hin dandeenye. No jechaan oliin. So yoo dandeesse qalba qal'aadhumatti salphumatti nu ibsi. Ani rakkachaa jira man. Dararamaan jira by the way. I don't even understand it. Kallattii hedduun ilaalaa jira garuu we don't know. Maali? gizeenii nama filate. Sana booda namni inni filate sun erga fidaami rabbirraa ergaa fida. Ergaa san gizeeniif dhufte gara uummataa dura warri hubachuu danda'u silaa warri beekumsa qabu haa dura hubachuu danda'u qabu. Ululbaabota. Waan san dura namni hubachuu danda'u ululbaabota. So warri kuni dafee nu hubatu jechuudha. Warra sanirraa inni nama tokkodha jechuudha. Kanneen keessaa tokko. Yaa dafee warra ergaa rabbirraa gama uummataa dhufte warri hubatu keessaa ululbaab jaaman san keessaa tokko waan jechuu dandeessa. Taate. Taate sirriitti. By the way, taate Hamzaan gaafa tokko yooniif ilaalu beekumsa qabaachuun nan garramu. I don't even garamaኝም by the way. Garuu akkaataan inni itti of ibsuu barbaadu little bit nama beekumsaan akka nama beekumsaan guutametti. By the way, namoonni beekumsa qaban yeroo baay'ee podcast kanarratti of ibsuu yookiin immoo waan silaatti beekaman san ibsurratti kallattii ittiin life experience isaanii akkaataan isaanitti share godhanii fi akkaataan Hamzaa argaa jiru is actually different. Xiqqoo proud ta'ee jira. Like proud Simon is like bombastic waan jedhan san akkas wayii fakkaataa jira. So a little bit calm down nigga. Calm down. By the way, we don't even in jalqabne barre we don't even start the video. Video in jalqabne by the way. Kunni jalqabumoo nu duraati. So video keessa isin ደግሞ maal akka argannu tilmaamuu nama dhibu. So wanni baay'een pointiin baay'een isaanii mastaawaqaa irratti yookiin ደግሞ jalqaba kanarratti waan dudubbatan fakkaatu. So a little bit wanni naasaa jiru waan boonichaan guutame natti fakkaata. So a little bit inni yoona yaada kennetti. Kasti sofumareet dubii ofiisaas kan qabu sagantaawwan gargaarsa istiidiyootti affeeramee jirullee irraa baratan abdii guddaa ka'ee afaanicha listeetti saddana hoteelonni samaalla So asaddu saddana የሚል ሙዚቃ አለው የተጋቦ gaafa afaan warraatti timtu jechuudha. Keessa akka dhaganiif baay'isoo ifataadhaas. Asaddu saddana maaliin kenna kana al-ardu arduna ምናምን እሺ that's well why biyyo fi mormuun waan biyyi kee qabdu mormachuun that's it's not responsibility it is duty no by the way dirqamadha by the way biyya ofiitiin dhaadachuun biyya ofiitiin boonuun dirqama hiyyeetti beekaa taatu haadhii fi haadha ofiiti. So biyya jechuun biyya ofiiti. So I really appreciate it on that. Again, a little bit calm down nigga.
Asad sadana Yeah. Rappi gootee jirta. Sanarraa ka'uutiin ammoo ajandaa miidiyaalee biyya. So by the way akka jarri jedhaa jiranitti amma inni akka inni sheeka ta'etti akka inni aktiivistii ta'etti akka inni muuziqanyaa ta'etti waan baay'ee dubbataa turte by the way dursite. So I don't even understand what is that. Let's go. Viidiyoon xiqqoo argadhe qulqullina hin qabne tokko sirratti baay'ee xiinxala kennanii sirba keessanas hiikanii akkaataa biyya keenyallee aarii guddaa keessa seensistee jirti. Sirbichi akkamitti sirbite? Asad saddanaa jechuudha. Asad saddanaa sani akkuma seeme barumsa amantii guutumatti afaan arabaa waan hin baradhee jiruuf jecha miidiyaa isaaniitii fi waan isaan sooshaal miidiyaa gubbatti oofanii hin arga jechuudha. Gizee akkasii gizee biyya teenya tana gartee isaan mataa godhanii hin arga jechuudha. Gizee akkasii gaafaisi fee waan dhageessu waan beektu tokko si dhageema deebisuudhaaf jechuudha. Haala akkamiyyoon deebisa kana isaaniif deebiseetti qollee taatu ergaa isaan bira ga'uu qabdi jee yaadeen achi booda gama sirbaatiyyoon godhayyee akkasitti walaloo san barreesse. Walaloon asad saddanaa jetti walardu ardanaa jetti nibni biyama wal shaabana jetti wamiyyaa atati alayna namsona. So sirbicha fixee bara so sirbicha nu bantanii irra wayyaa. Mee masaratitti himi yoo dandeesse muuziqicha nu bantu muuziqicha laallee what kind of quality it has ኮንሰፕቱ ምን ይመስላል የምለውን ነገር የምናየው ይሆናል። እሺ ኢሲንቱኒ ዮን ቢፎሌቲን ጎደ አካን መታሰውራ ዮን ቢፎሌቲን ጎደ ይረወያዳ የሙዚቃ ጎደ አካን ቲኮ አበኑቲ ያ ኤበኒ አከስፊ ነበርንቱ ይሰራ ማልጎቹ ለገፈን ቲኮ ቲቪ ኬኛቲኒ አሰድ ሰብሮሞ ሐምዛ ዩቲዩብ የማየሲቲ እንትን የአርሰናል ደጋፊ ነው እንዴ? ይዘ ያረደ ጋፈን ነከስ ጎዶ ቤታ ማል ጀቹ ወንቴች ናፊን ገል አይ ዶንት ኢቭን አንደርስታንድ አጋማ እሺ ማለከተ ጋፈቹ ቀብ ደጋ እሺ ማል ጀቹ ከነቹ እሺ አላምቲ ለካቴ ምርምር ፋምቲ Ethiopia Brunei Ethiopia how akka video sala lai rulan garvela lai rawazi so how dare you she how he proud of gin why biya kana rati proud tone by garida so I really appreciate him حدود وانجر سنيات حدود دجون دانغا كنتي انا سبيك انا عارف بيك بيك ايش تونتو خرا دويدني تونتو I don't know by the way in so by the way قال لي لمدي by the way by the way سو يغن انت دغافي ነው እንዴ I don't think so. የአርሰናል ደጋፊ ሊሆን ይችላል አይታወቅም። ዮኪንጀዳ I don't know ግን እሺ ያ by the way ኢባወሌና ጎድ ያብዝሻ ሙዚቃ ሲብቶ ሰገሌ ከጅሩ ግድ አሪዳ ዋን ቢያው ኩነመት ከካስቲ ቤት አገሩ አቶ ገሩ ሰገሌ ልተው ሙዚቃ ነው ለሪዚ ያጎድ ወለ ሶሪ by the way አከረቹ ያ ሶሪ activist dalle musiqanya dalle sheeka dalle yeroo sheekaro bebi sheepsa hasan gafa ni raggato argam ture lak sani bille sheeka ta'uu danda'a yaa let's go ga video kana lala waa yaada waalle qamakata maal jedha jechuudha namni afaan arabaatiin deebisaa akkanaa godhe Itoophiyaa keessatti akkana the first time okay waatiin ka jedhu sana xiqqoo raano daawwattoota xiqqoo explanation gaafata let's go gabaabumatti jechuudha for the first time history Itoophiyaa keessatti jechuudha amata hedduu for the first time history Itoophiyaa keessatti jechuudha namni deebisa akkanaa kenneen jiru jechuuf ta'aa jira bara yookiin dammoo ishi muuziqaan akkanaa hin jiru akka hin jenne bicha muuziqaan akkanaa dalagamee hin jiru akka hin jenne waan biraa jedhi malee ishi iddoon keessa jiraattu keessatti walaloo akkanaatiin biyyi takka jechuudha namni afaan arabaatiin deebisaa akkanaa godhe Itoophiyaa keessa jiru jechuu dandeessa karaa gabaabaa jechuudha walaloon tuni
السد سدنا والأرض أرضنا نبني بأموال شعبنا ومن يعتدي علينا نمسه من أرضنا جتشم هدي خوني كده خينيا أركتهم والأرض أرضنا دتشن توريس دتشيتنيا أكسمه مالك خيني مالك أمة خينيات جاري دخناس جل كبرت جا إثيوبيا هم نمالك أبدي إذا أبايا جارتي جدامني ورا ليتا رايس باي عرفما توري يالات يجارا so في كينيا جاري نا victory of Adwa جدا أفان إنجليزي فاتي أكسمه قد فعلنا ما فعلنا بإيطاليا يجون درون يوني في قرتي وعلى كينيا وشو والنالتي وأنو إيطالي رد ليني يا دبو That's well. Why beautiful people come to say I really appreciate it. Thank you for that. A little bit calm down once again. Calm down. Okay. ونيفي نبي تقول لنا برجارين جتشون أكسم أمس قد حزمناكم أبوكم تعرف جاتشون أما ندرة تسمونه تراي مقط يا دلو تاني وما في دو هندن ديسو ويو الدنيا ما نولد دبلا ما يورو في كابيني جارونس كابيني خن يوان ترجع شاكت تكمل نوان تف حاجة خطر يوم يوم نسمون من دو سنيفي أكس جدي بسير شورا إسانجرو ميديا سانر فايدة من جراني تاني فكرة ما تستدعى ميمي يرو سنة لات جاتشون أنا جزء مدراته وني ندلقي في إثيوبيا أصلا تاني فدوالنا لما سديد أقوس That's the point. Muuziqaa san gaafa dalagu kaayyoon isaa guddaan maalidha? Jibbaa biyya keenyaa warroonni qaban warri afaan Arabaa dubbatu warri like Egyptianonni waa'ee laga Abbayyaa wal qabsiisee xiqqoo jibbaa biyyattii qabu akka dhagahan barbaadeeti jechaa jira jechuudha. So gaafa biyyaa baatee biyyaan baasee dhiibdu gaafa biyyaan baa jiraattu many things qonni baay'een dammoo to make you challenge hin beeknaa. So biyyaa bahuu baannullee we feel it ግን waa'een biyyaa nama qoquun baay'ee bareedaadha. A little bit meetti fufa. Gurra isaanii haguutu jechuuf waan hin afaan dalagee isaaniitiin sanbira kuttee nama dhuunfaa bira kuttee miidiyaa isaan irratti gizeenii fi isaan reakshin godhan ergaan tiyya already guutumatti bira nageessa bareedaadha. Waan hin dalagee ribbaa milkootee garuu isaan marrabsanii jiranii dubartoota keenyas wanni inni anaan jedhe wanni inni biraan ministeera biyya Ahmadiin jecha fokkisaa hama guutuu yoo jirullee baadhe gizeenii fi isaan jechuudha fi jeebiyya wadhu bakka gartee qabeenya uummata keenyaatiin jedhu uummata hogguu waan akkasii akkasii arabiidhaani. Deebinee of hin arrabsinu yaa beekeetti jaampi ka godhe maraafuu Hamzaan waan gaarii dalagee jira jechuudha. Waan gaarii dalageera. Tagarsiisnaa ammas akkan waliin turaniif gamanumaaf daawwattoota Hidhaani dhageeffachuun waan akkasii akkasii arabiidhaani dhageeffachuun meegaa qulqullina hin qabaatu garuu xiqqoorra daawwattoota keenya tagarsiisnaa ammas akkan waliin turaniif gamanumaaf فإن أرادوا به كيدا فجعل الأسفلين السد سدنا والأرض أرضنا والمية ميتنا أموال إيه يا شحات أموال إيه qulqullina hin qabu amma tokko irratti agarsiisneeti jira jechaadha. So dhaamsichi sanuma dhimmi guddaan egaa dhaamsa kee dabarfachuudha yaada kee dabarfachuudha dandeettii kee ammoo So namichoon sun yaada isarratti kennee wal qabsiisee kaayyoon isaa galma ga'uun waa murteessaadha. So this acceptable. ግን biyya kee hirmaannaa biyyi jaalala biyya ofii qabaachuun waan biyya ofii nama quuquun waan murteessaadha. It's not responsibility. It's about duty. Dirqama bakka namatti dhaga'amu qaba. So we feel that. Quuqama biyyaa qabdu mul'isuun kee waan ajaa'ibaati. Guddaa si galateeffachuu feena. Egaa biyya alaa waggaa meeqaaf jiraachaa turte? Waggaa 5 jiraattee jirta. Saudi Arabiyaa jiraattee jirta. Aadaa naannoo sanaallee beektaa. Amantii keellee nama sirriitti beekuudha. Yeroo adda addaatti immoo ajandaa kaastee baay'ee mata duree taatee ni beekta. Akkuma kiyyaani garuu ajandaa uumuuf godhee hin beeku. Wal fakkaatu lameen isaaniitu iyyuu by the way I don't know ግን akkanatti gaafa laalu homaa jechuu hin danda'u maaliif haala gochaan isaan godhan lameen isaanii Hamzaa fi Masarat illee xiqqallee ajandaa ta'uu jaallatu. Hundaafuu garuu ajandaa ta'uu jaallatu. I don't know ግን maaliif akka akkas godhamu itti yaadee miti jechaa jirti isinis inni dammoo maal akka inni jedhus ilaalla jechuudha. ani Hamza Habashaati jette Oromoon immoo ana Habashaa miti jette.
Habashaa fi Hamza Hamzaan Habashaa miti Oromoon Habashaa miti Hamzaan immoo Habashaadha jedhaa jiran. So maal jettame isin duuba Hamzaan Habashaadha moo Habashaa miti? egaa Oromoo taate akkamitti Habashaa taate? Yaa waan bareedaadha. Ani Habashaadha. Hamzaan Habashaadha baay'ee. Anoon barre har'a bare. Hamzaa Habashaa ishii Habashaa. Jechuun qabdu Habashaa jecha jedhamu jecha giizirraa jechuudha Araboonni fudhatanii uummata kanaaf moggaasan uummata ardii Habashaa kana keessa jiraatu jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf gaafa Isaa Yesuus ni beektaame gaafa san durarraa eegalee jechuudha. Biyya kun kan itti yaamamaa turte. Maalirraa ka'ee yoo jette biyya tana keessa uummanni Seem ni jira, Koosh ni jira, uummata adda addaa hedduutu jira. Fakkeenyaaf amma Tigraay, Amaara, Guraagee kun amma Seem jaaman. Asiin ammoo gara Oromoo dhuftee Somaalee fi Affaar kun walitti Kuush jaaman jechuudha. Isaan kuni Kuush Seem walitti dhufanii boodarra maal ta'anii sabni birallee ni jira beeki. Dhufanii walitti biyyi isaan keessa jiraatan maqaan isaanii Habashaa jaamti. Ardal Habashaa biyya Habashaa jaanii. Habasha jechuun kun yoonii fi gartee hiikkaa isaa barbaadde condition jechuudha. Uummata waliin makame. Okay. Ardal Habasha jechuun uummata walitti dudduudee walitti makame namoota garaagaraatu walitti duudee jechuudha. Okay. Really? Comment ላይ አስቀምጡልኝ በትክክል እሱ መጥቶ ያያለ ማለት ነው። ኢንለ ዱፌ ዋላል ብቻ ኮሜንት ረናካ እንደገቲና እሺ ሌትስ ጎ ወሊላቀመ ወሊት ድድበሜ ቹራ ጀቻ ያለሽ akka isaan si hubatanii faana habashi jettee moo atiilachumaan keetu namoonni hedduun uummata Seem kana qofaati ta'u. ባይዞይ ጎበዝ ነው ሀምዛም ጎበዝ jechuun a little bit of jajuu wayii qaba yookiin immoo bombastic waan jedhan san taphata malee gobeziidha. I don't know ግን gobeziidha. Habashaa yaanii waa yaadaniif jecha uummanni Seem qofti Habashaa miti. Maqaan Habashaa jedhamu maqaa lafaa waan ta'eef uummata conditioner ta'e hedduu tokko waan waliin qabaniif biyya tana. Uummata conditioner ta'e conditioneriin maaliin banne? Little viral condition. What is going on? Ishi Hamza namoota xiqqoo Ingiliffii ishi. Habashaadhaan hundinuu warri biyya tana waliin qabnu sabni adda addaa fi afaan adda addaa dubbatu kun guutuutti Habasha jaamna. Kanaaf anillee Habasha jee falmadde jechuudha. Immoo yoo Habashaa miti jettee biyya guutuu namaanis taatu dhiisuun hin taatu. Sababa maqaa Habashaa yoo jibbiteef warri si dura qabamu qaban gaafa maqaa san fudhatanii xiyya sin jedhan ati jibbitee gaafa dhiifte isaaniitu biyya kana qabaa jechuudha warri biyyi tun ta'e isaaniiti jechuudha. Saniifuu ati isaanirra ismaalti taatee Habasha jettee biyyatee fudhachuu qabda malee irraalee isuun qabdu karaa gabaabaa. akka isaan si hubatanii fi miti kan akkasitti. Isaaniif osoo hin taane mootummaan kiyyaa aan Habashaa san fudhadhee biyya tanatti abbaa ta'uu qabaadha. Anis isaan yoo fedhan achi booda jibbanii adeemsanii Habashaa. Egaa abbaa biyyaa ta'uu kan mirkaneeffatan booda adeemsanii of isaanis. haala kanaan waan baay'ee fudhatu. Kana Hamza ishi. Tanii tibba kana ajandaa guddaa kan ture sirba dhiyeenya kana afaan Amaaraatiin sirbameedhaan illee maqaa isaa kaasuullee hin barbaadu. Yeroo baay'ee waa'ee alaabaa akkamittiin kaasa jedhee yeroo gadoodee boonsa argineeti jirra biyyillee duute yerootti jedhee sirbullee argineeti jirra. Gaafa keenya jennu Warra waaxaal jedhan san ishi. Itoophiyaa kan jedhu kun ani lammii Itoophiyaati jechuufu baay'ee qaanaa ture dhaloonni kun. Amma dhiyeenya kana garuu jijjiiramee jira. Jaalalli biyyaallee hamma tokko jijjiiramee jira. Itoophiyaan baay'ee Oromoo waan dhiibdee fi seenaa fokkataa kanaan dura uummata Oromoo irratti ta'erraa ka'uutiin Itoophiyaa kana dhiibaa turan. Amma immoo jijjiirama mul'aterraa ka'uutiin ani lammii Itoophiyaati biyyallee biyyi koo Itoophiyaadha jedhamee hanga alaabaallee uffachuutti kan ga'ame dhiyeenyuma kana. Gaafa nuti fudhannu immoo lakkii nurraa fudhatanii kagaadoodanillee jiran. Mee kanarratti maal jetta? Amma gaa gurbaati maqaa dha'uun seteedhiidha. Yaa inni jechuun akka iddootti jechuudha siyaasaa. Bakka erga isiin maqaa dha'uun barbaanne ati maal gochuu maqaa dha'uita? That's mean mastaawoqaa hojjechaa jirta bar. Beekamtii kennaafii jirta. So gochuu hin qabdu bakka. Yoo maal gochuu maqaa dha'uita? So galuudhaan jettee maqaa dha'uurraa namichi booyaa jira bakka. Maalii xaal jedhee booyaa jira. Haa booyu. So biyyi dammoo waa'ee kanaa we don't even isin warri aktiivistiidha Hamzaan itti jiraatu warroonni immoo viidiyoo kana bal'iftanii ilaaluu akka dhumaatti ilaaluu barbaadan
Soomar miidiyaa jechuun seentanii ilaaluu dandeessu. Poodkaastii biraa dammootu koomentii irra nuukaa kan itti fufnu ta'a. Yeroo gaarii qabaadhaa. Bal'inaan viidiyoo guutuu ilaaluu yoo barbaaddan Soomar miidiyaa irra galtanii ilaaluu dandeetta YouTube irraa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Isinin jaaladhaa. Laayik gochuun irraanfatinaa. Have a good time.